Firii Abiy Ahmad Ali. Duulli wayyaanedha. Duulli namtichi kun nafta nyaajatanii rabbantan irraa dhaabatu Abiy Ahmad Ali irraa. Dhaaba. Duulan taane duula isin kuffisu. Sareen badduun saree gara ufii nyaattii jedha Oromoo yoo mammaaktu. Sareen badduun saree gara ufii nyaattii jedha Oromoo yoo mammaaktu. Yoo dhugaa rabbii sitti baaniin dhaqa duula Abiy Ahmad waliin lolan deemaan. Hin deema. Tigraay loluun deemaan. Oromoon nu gante naan haa jedhu Oromoon na haa komatume. Hin deema Abiy Ahmad waliin wayyaanee cabsuuf hin deemaan Abiy Ahmad waliin lolan dhaqa. Dirqama kiyya. Wayyaanee loluun dirqama Oromoo kamiiti? Wayyaanee dura dhaabbachuun dirqama Oromoo kamiiti? Dirqama eenyummaati, dirqama dhalootaati. Kaayyoon saba Oromoo diina Oromoo cabsuu malee wal cabsuuf kaayyoon hidhanne nuti. Nuti wanni qawwee hidhanneef mee waraana bilisummaa uummata Oromoo waraana bilisummaa uummata Oromoo jechuun birgeeda meeqa nu biraa dhume? Birgeeda meeqa wayyaanee nu biraa fitte waraana bilisummaa uummata Oromoo isa dhugaa obboleeyyan teenya jaalawwan qabsoo uummata Oromoo warra qabsoof manaa waliin baane nama meeqa wayyaanee nu biraa fitte? Nama meeqa wayyaaneen gartee bineensa nyaachifte bahara nyaachifte kana hunda dagattee ati ammoo wayyaaneen fira taate firri dhaabbataaf diinni dhaabbataa hin jiru jettee politikaal saayinsii akkasii na barsiifte jechuudha. Eega firri dhaabbataaf diinni dhaabbataan kan jirre taate fira dhaabbataa kee opiidiyootti yoo galte obboleeyyanteetti galte gamtuun jedhamte jechuudha. Badhaadhinni fira dhaabbataa Oromooti. Poolisii naannoo Oromiyaa fira dhaabbataa Oromooti. Ijoolleen Oromoo taraayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu fira dhaabbataa uummata Oromooti. Dhugaa jirtu walii himna maaliif wal sobuun hin barbaachisu wal sobuun hin barbaachisu. Ati Oromoon wayyaanee deeggartu kamuu itti muddi wayyaanee jetti kamuu sitti muddamaa jira. Wayyaanee waliin hatu, wayyaanee waliin kaaznaa namaa cabsu, wayyaanee waliin uummata Oromoo beelessaa uummata keelle akka wayyaaneen uummata ofii beelessitu kanatti uummata Oromoo beelessaa mucaa tokkicha gartee wayyaanee isinirraa dhoorku kanarratti yoo gaduu labantan taate kaayyoon keessan maali asnaa himaa. Paartii bilisa baasuuf moo isin uummata Oromoo bilisa baasuuf gaaf duraa kan nuti manaa ba'an. Waraana sabaa jechuun waraana bilisummaa uummata Oromoo jechuun diina jalatti dhaaba maqaa Oromootiin jirtu kan rukutu nurraa baradhaa koottaati waraana bilisummaa uummata Oromoo jechuun nuyi. Nuyi waraana bilisummaa uummata Oromoo jechuun. Kaayyoon kenna paartii kafaa lafarraa barbadeessuu kaayyoon qabnu nuti. Paartii badhaadhinaa lafarraa barbadeessuu kaayyoon qabnu nuti. Kaayyoon nuti qabnu nafxanyaa fi wayyaanee biyya kanarraa bobbaafnee biyya kanarraa buqqifnee ilmaan Oromoo bilisa baasuudha kaayyoon kenna. Kalee nuti manaa baaneef. Abboonni teenallee karaanii fi gartee amaanaan isaan nutti kennatanii deemanillee kana malee hin jiru. Maaliif barbaachisa? Abiyyiin dhiiga kenna. Gabratsiyoon diina kenna. Jaalattee jibbitee kana galli kimsi. Abiy Ahmad Ali dhiiga kiyyaa keeti Oromoo qulqulluudha. Oromoo maccaati. Gabratsiyoon garuu zarii sanyiin isaa walitti nu deebitu Oromoo. Karaa dogongoraan deemina. Gabratsiyoon yoo bilisa nu baase yoo nu gabroomsellee kalee waggaa 100 meeqa waggaa 200 waggaa 300 waggaa 1000 meeqa gabrummaa jala jira Oromoon. Haa gabroomnu. Haa gabroomnu. Garuu wayyaaneen nun bilisoomsin bilisummaa wayyaaneen nuuf fidu nutti haa hafu nuti Oromoo. Hadha jala sararii isinitti hima. Akkuma gaafa 91 san. Akkuma gaafa 91 san. Kun shantaa kee fudhattee kun qawwee kee gurgurattee biyyaa ba'uuf kara baharaatiin koola galtummaa gaafachuuf yoo kagartee biyyaa baatu ta'e malee wayyaaneen as dhufteetiin marroo dirribaa xaqlaay ministeerii si gootee duubatti deebitu tokkollee hin jiru kijiba ofitti himin Oromoo. Marroo dirribaa xaqlaay ministeera Itoophiyaa bakka Abiy Ahmad kana bu'uu fi miti kan inni qabsaa jiru wayyaanee yookaan Gabratsiyoon mootummaa coomsaa akkuma kanaan dura mallas shawwade qawwee akkanatti baasanii dhiiga ofii dhangalaasanii raashina ummata hatanii ummata beelessanii ummata Oromoo bilisoomsuuf akkanatti qabsaan sitti hin fakkaate. Jaarraa 22ffaa keessa jirra. Sintee tamaaree sa'u yaallee ummata barateedha nuti ummata barnoota qabuudha nuti ummata saayintistoota nuti. En barbaachisu wanni akkanaa kun. Irkattummaan xawalwaallummaan isin bira jirti xawalwaallee jechuun isin. Ani yoo kaafaa oo deeggaree narraan fokkatu yoo badhaadhina deeggaree narraan fokkatu yoo wayyaanee deeggaree garuu narraa fokkata. Osoo isin diinarraa bilisa taatanii isin deeggaree narraan fokkatu ani. Qabsoo Oromoo nama ganee xawalwaallee jechuun nama qabsoo Oromoo ganee wayyaanetti gale kanaadha xawalwaallee isin warri xawalwaallee jettan kun. Baradhaa xawalwaallee neenu akka ta'e yoon takkaa diina Oromoo deeggarreetti diina Oromootti harka kennannee diina Oromoo jala deemnee beena. Abiy Ahmad firii Abiy Ahmad Ali. Abiy Ahmad Oromoodha. Kaayyoon keenya Oromoo hangoomsuudha. Karaas dhugaan jiru kana dhumatee jira. Lolli amma jarri jalqabdee kun jarru itti salphataa jirti, jarru itti bututaa jirti. Amma naannoo Tigraay guutumaan guututti kanaan dura raayyaan ittisa biyyaan seenne amma ammoo seenee jira laala. Maqalee seenee yeroo gabaabduu keessatti raayyaan ittisa biyyaa. Akka inni maqalee seenu mootu lola soo ka barbaachisu taate deemnee waliin lolla jaalattanii jibbitanii. Mindaa takka malee kafaltii takka malee deemnee waliin lolla. Maaliif hin beeyna nuti kaayyoo Oromoo? Kaayyoo Oromoo akka itti galma ga'uun beeyna. Lubbuu takkatti tana kanaan dura sabaaf kennine hin gaabbinu saba keenyatti. Saba keenyaaf falmannaa fi malee ilma Oromootti dhukaasna jennee hidhanne kanaan dura nuti kaayyoon keenya kana. Kaayyoon nuti manaa baaneef kaayyoon nuti hidhanneef ilmaan Oromoo irraa diina dhorkina wayyaanee gabroonfataa ni cabsina. Birgeeda miiqa fitte waraana bilisummaa uummata Oromoo wayyaanee maal agatama kuni?
Gumaan ijoollee sanii eenyu baasa eenyuun gaafannaa jee nama gaafannu argannee jirra. Marroo dirribaan waa kafalu duuba gumaa ijoollee teenna waraana bilisummaa uummata Oromoo warra kanaan dura wayyaanee ficcisiisaa bahan san eega wayyaanee nama fira isaanii kataatu taate warra kanaan dura Oromoo bilisoomsisin jedhanii oti oppiidiyoodhaati yookaan ammoo waraana bilisummaa uummata Oromooti jedhanii waraatti taaddara wayyaanee ficcisiisaa bahan san nu haa kafalu marroo dirribaatii fi gareen isaatii fi deeggartoonni isaa gareen nu maleedha. As nu kennaa gareen nu malee. Gumaa ijoollee teenna as nu kennaa kanaan dura wayyaanee saba kanarraa cabsina wayyaanee Oromoo irraa gartee cabsineetiin Oromoo bilisa baafna jettaniitiin ijoollee teenna ficcisiisaa baaftan. Maaliif ficcisiisaa baaftan akka guyyaa har'aa eega wayyaaneen fira keessanii? Eega wayyaaneen fira keessanii waraana bilisummaa uummata Oromoo kanaan dura maa ficcisiisaa baatan? Maaliif wayyaanee ficcisiisaa baatan kanaan dura? Deebiin kun haa deebi'u. Bakka deebiin kun hin deebinetti dhalli Oromoo kamuu Abiyyi Ahmad waliin dhaabbannee wayyaanee cabsutu nu boonsa. Dhalli Oromoo kamuu. Wayyaanee waliin anamma yoo barbaade wayyaanee waliin dhaabbadhee Abiyyi irra duule. Sabboonaa kenna maalii yoo kenna akkasii yoo kenna akka ati naan jettuun beeka alfalli ginfaaruu kee hin barbaadu sirraa ati naa faarsituu fi miti. Wayyaanee illee doolaara akkanatti gadhiiftuun beeka osoo ani jara deeggaree osoo an jaraa karaa bane. No. Akkasii miti dubbiin wal cabsuun hin barbaachisu diina jalatti. Wal tuffachuu wal xiqqeessuun hin barbaachisu diina jalatti Oromoo. Jaalattanii jibbitanii dhugaa jirtu waliin. Warra Abiyyi Ahmad naftanyaa dhagattu. Naftanyaa miti Abiyyi Ahmad ilma Oromoo Maccaati. Oromoo Maccaati Abiyyi Ahmad Ali. Oromoo Booranaati hangafa Oromooti. Oromoo qulqulluudha Abiyyi Ahmad Ali. Rakkoo dhuunfaan isin qabda yoo jiraate as baasa rakkoo dhuunfaan kana nu godhe Abiyyi Ahmad jedhaa gaafadhaa malee akka Oromummaatti Oromummaa waliin qabna. Oromummaa waliin qabna. Indi obboleessa keenya akkana Gabratsiyoonii waliin dhooyina mee qoy natti himi mee. Mee akkamitti Gabratsiyooniif Geetaachoo Raddaati gobsinee akkamitti Abiyyi Ahmad irra duula banna mee natti himi kanuma gaafii kana naa deebisi. Mataan si dalagaa qoy mee waan godhu waan gootan please mana haakimaa dhaqaati ulaalchisa. Warri uummata Oromoo jaanjessa amma nama meeqatu poosti godha nama meeqatu sheer godha. Nama gartee Gabratsiyooniin faarsu nama meeqatu poosti godha nama meeqatu sheer godha. Afaan bantee teettee nallaalii ni sheer godhi sagalee kana. Firii Abiyyi Ahmad Ali. Oromoon Abiyyi Ahmad Ali. Firii Abiyyi Ahmad Ali. Firii. Oromummaan isaarraa mulqamuu qabu. Dhugaan isaarraa mulqamuu qabu. Jaalattee jibbitee. Waan kana balleessite Abiyyi Ahmad obboleessa kiyya waan kana balleessite jettee qeequun hin danda'amu. Ati naftanyaadha jettee wayyaanee waliin dha'uun hin danda'amu. Jala sarareessin sitti maali. Balleessaa inni qabuuf dogongora inni hojjeteef waan kana dogongora keetti Abiyyi Ahmad jettee qeequun hin danda'ama. Garuu ati Oromoo miti jettee wayyaanee waliin irratti duuluun isin salphisi isin qaanyesse yaa garee nu maleedha. Oromoon ati qabsooytuuf kamire Oromoon ati qabsooytuuf kamire Oromoon ati bilisa baasuuf deemtu kamire naa himika booqaa qaba kunooti Oromoodha kan goorra qabu yoo dhiirummaa qabaatte silaa Gabratsiyoonii waliin martoo dirribaatii fi maaliyyoo gareen nu malee tuni silaa osoo dhiirummaa qabaattanii osoo Oromummaa qabaattanii Abiyyi Ahmad waliin dhaabbattanii wayyaanee cabsitanii waan barbaaddan Abiyyi gaafattan jechuudha karaa nagaati. Abiyyi waan kanatu nurraa hir'uudha. Rakkinni Oromoo bakka kana jira. Bakki kanatti rakkinni Oromoo muri. Agarta dhugaa sabaa Itoophiyaadha akkanan lafa kaa'e waan Oromoo fakkaatu raddaatii taatee fi waliin dalaytee akkasitti gaafachuu qabda malee ati Gabratsiyoonii waliin qawweedhaan sitti dhukaaseetiin hanga irraa si kaaseetiin akka isi godheetiin tis indalagu kuni hayyoominaallee miti kuni maraatuma malee hayyoominaa miti Oromoo akkanan durallee isin himaa ture ani Mahmudii gaafa xiiqiiti Jaalbariisoo gaafa xiiqiiti waraana sabaa jechuun akkasi gaachana sabaa jechuun akkasi badhaadhinni yeroo kaan namna caala namni badhaadhinni qeexu hin jirtu miseensi badhaadhina namni caala jibbuuf na caala illee qeexu hin jirtu dhugaa rabbii isin hima haga kiyya suuraa kiyya gaggargalchitee haga badhaadhina qeexe takkaa isin qeexeen beektu haa ta'uutii garuu dhugaan Abiyyi Ahmad garaa nama nyaatti. Garaa nama nyaatti. Abiyyi Ahmad guyyaa tokko na arrabseen beeku guyyaa tokko na qeeqeen beeku mucaan baddaa baalee tokko ilmi arsii tokko akkana naan jedhe guyyaa tokko natti dubbateen beeku. Oromiyaa ma keessa jirra guyyaa tokko mucaa sanirraa qawwee fuudhaa ijoollee inni hidhachiisarraa illee qawwee hiikaa jedheen beeku Abiyyi Ahmad. Isin warri nu barbaadu urga gaafa Kamaal Ustaas Kamaal Heeboo du'eetii calqabee namni gartee nu ajjeesuuf nu barbaaduu fi nullee lafarraa balleessuuf nu barbaadu isin mataa keessan yaa obboleeyyan kiyya nu malee. Isin Jawaari illeen toltan Kaafaa olleen toltan badhaadhinaa illeen toltan eenyumaa toltan eenyuma firri keessan eenyuma warri isin qabsooytaniif kun eenyuma bilisa baasuuf akka qabsooytantu na dhibaana. Wallaahi raayyaa ittisa biyyaa dhukkeetti kaasaa jira. Biyyootti dabalaa jira wayyaanee haa dabalu dhay'ee waliin lollaayyuu akkam jetta. Dhay'ee meeshaa qabnu waliin lollaayyuu akkam jetta. Maaliif deeggarsa jechuun kana deemnee waliin lolla. Maaliif dhugaa qabataa. Saba Oromoo dhaan jiru. Oromoo akkana fixee maaliyyuu akkasi fixee yoo ati jala deemtee waliin duute wayyaanee waliin Abiyyi Ahmad maaltu isa ga'e. Maaltu isa ga'e Abiyyi Ahmad yoo ati wayyaanee deeggartee rashanamtu Abiyyi Ahmad maaltu isa ga'e. Laal ufumaa baddanii ufumaa of miitanii harka keessanii ufumaaf dhooytanii Abiyyiin nu dha'e hin jedhina. Abiyyi miti namni isin dhahaa jiru Oromoo isin dhahaa jira obboleeyyan kiyya qaalii fi gaarii. Hin barbaadu namni tokko wayyaanee deeggaru. Hin barbaadu namni tokko wayyaaneen Finfinnee miti naannoo Oromiyaa haga gaaf duraa isin as fiddanii walloo ficcisiiftanii karrayyuu ficcisiisaa baatan san kana hunda Oromoon qiimii isin qabatee jira. Warri wayyaanee deeggaru gareen nu maleedha. Oromoon qiimii isin qabatee jira. Oromoo walloo akkasitti ficcisiiftan. Wayyaanee keessa fiddanii Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa itti bantanii kanuma guutumaan guututti akkasitti mucu goosiiftanii biraa lixxan. Ayichaarin ko nu ficcisiisuuf nullee wal ficcisiisuuf kaayoon keessan malee kaayyoo Oromoo galmaan ga'u yoo ta'u taate kottaa gabbaanee wayyaanee cabsannee waan barbaanne kara nagaatiin Abiyyi Ahmad gaafanna.
dhugaatana nurraa hidhate dhugaatana uummata Oromooti guuti. Finfinnee illee lafateen illee Oromoodha haa deebifnu. Oi ati osoo diina hin cabsin maali wannummaan ati gaafii gaafattuyyuu. Mucaan kun baajata baasaa ture mallaqa baasaa ture lola jechuun baajata qalbii sin gaafatu. Baajata qalbii sin gaafatu. Mallaqa baasaa ture baajata baasaa ture qarqaarsa nama tokkootiin alatti uummata Oromoo irraa wayyaanee dhorgaa jira. Isaa Oromoo irraa wayyaanee dhorgu afoo dhaabbattee atamootu eenyuun bilisoomsu nuti nama Tigraay namatti wayyaanee nurraa dhorku nuti nama wayyaanee nurraa dhorku waliin nuti nama wayyaanee nurraa dhorku waliin qabsooyina saba keenyaaf jaalattee jibbitee dhugaa jirtu na siima. Jawaar Mahammadi ol beekumsan qabdu Baqqalaa Garbaatti ol beekumsan qabdu nullee wallaala kennaan kanaan dura gaafa isin wayyaanee waliin Shawaaroobiit geette Maaliyyoo geette akkasii yoo geette nuun jettan san osomaa isin jibbitan osomaa isin gartee dubbiin kun sirrii miti nuun jettan sirriidha jennee Abiyyi Ahmad waliin wayyaanee balaaleffanne jechuudha. Diina waliin haa balaaleffannu diina waloo kennaa waliin haa cabsinu achiin booda ammoo waan rakkina kennaa walitti haa himannu Oromoo. Nama diina cabsetu rakkina kana qaba jedha bara. Osoo diinni harkaan qabu osoo diinni nyaachuuf deemu osoo diinni lafaaf lafa Oromiyaa cabsee fudhachuuf deemu wayyaanee kalee lafa Oromiyaa ta'a akkasitti charaachattee kaareen gurguratte wayyaanee lafa Finfinnee federaalaa goote wayyaanee gartee dirdhaa nurraa fudhatte. Sabaa sablammii Itoophiyaatii kenniti kana deeggaruun sirrii miti haadha kophaa gattanii yoo sabaa sablammiin Itoophiyaallee duula itti bantu yoo Ameerikaallee duula itti bantu cal'ifteetu bajateetiin laatta jechuudhaati. Hin danda'amu kun sirrii miti sirrii miti. Bar laafaa kee kana yoo kan jabeeffanne taate Abiyyi badaa kana yoo jabeeffanne taate namni gaariillee yoo bakka san dhufe jabeeffachuu hin dandeettati Oromoo. Nama badaa kana jabeeffatetu gaarii namaallee jabeeffata. Osoo ka hadiisaaf Qur'aanaan si bulchullee badheessan kadhaqu taate atti kanuma jechuudha diinuma waliin itti duulta. Oromoon ol ba'u Oromoon angoo qabachuu hin jaalattu. Abbaan duulaa maaliidha jechaa turte abbaan duulaa gammadaa Oromoo miti jecha Oromoo miti isin nama mara Oromoo dhaabboo Abiyyi Ahmad Ali ta'u. Oromoo qulqulluudha Oromoo maccaati Abiyyi Ahmad Ali. Soba walitti himuun hin barbaachisu. Yoo ka Oromoo falmanna ka ta'u taate Abiyyi Ahmad Ali Oromoodha. Wayyaanii namootu diina kenna Abiyyi namootu dhiiga kenna. Oromoo falmanna yoo ka ta'u taate. Rakkinna Abiyyi Ahmad qabu badii Abiyyi Ahmad qabu kana qabda rakkinna kana qabda kunoo karaa nagaatiin falmannaa jetteerti hayyoonni Oromoo. Yoo mataa qabaatan. Maree qawwee qabannee TPLF waliin Oromiyaa walabaa ijaarra jechuun soba. Ka jaarraa 20 laal bara 91 nuuf ga'aadha kalaas. Ka bara 91 nuuf ga'aadha. Birgeeda meeqa waraana bilisummaa uummata Oromoo fixaa baate wayyaaneen. Ijoollee keenya ta wayyaaneen fixaa baate san eenyuun gaafanna nuti. Gumaa jaraa haa baasu Abiyyi Ahmad Ali. Guma waraana bilisummaa uummata Oromoo kanaan dura wayyaaneen fixaa baate. Birgeeda meeqa jeneraal Ayyaaloon kan inni fixaa baate. Eenyu haa kabalu eenyu haa baasu gumaa sanii qeerroo 5,000 waakkatte ati. Raayyaa ittisa biyyaa keessa ka du'e leelraa illaa kaana nuti ijoollee Oromoo ka poolisii Oromiyaa keessa jarri ajjeefte. Qeerroo jarri ajjeefte. Waraana bilisummaa uummata Oromoo jarri fixaa baate. Kana hunda isaa wayyaanee irraa gumaa baafachuun dirqama. Kana jechuun Oromummaa keeti jibbiinsa dhuunfaan irraa qabdu jibbiinsa dhuunfaa Abiyyi irraa qabdu lafa kaayee dura Oromoo irraa diina cabsina. Yoo Abiyyi ka jibbitu taate Oromoo waa takkas hin goone. Oromoo waa takkas hin goone. Oromootti wayyaaneen deebisin. Oromootti wayyaanee dhiibdeen fidinsin jechuudha. Jaalattee jibbitee dhugaa jirtu walii himna. Yakki Oromoon qabu maali? Yakki Abiyyiin qabu maali? Wayyaanee cabsutu Oromoo yakka. Wayyaanee cabsutu yakka. Wayyaanee lolutu yakka. Eenyumee ati fira kiyya silaa nafxanyaa walii galtee jirta. Adda bilisa baasaa Amaaraati walii galteerta. Adda bilisa baasaa waraana Ooneleetiin waraana Abdi Illeetiin walii galteerta. Adda Birishaangul Gumuzii walii galteerta. Ati badhaadhinaa fi kafaa'uudhaa walii galuu wanni si ooge maaltu jira? Min chigiraallee zigaa rakkoon ati Oromoo irraa qabdu maali? Tokko namaan jechuun badii abbaa qabu lama laal tokko namaan jechuun rakkoo nama irraa qabu jedhe lama namaan jechuun ammoo badii abbaan qabu jedhe badii isin qabdan kafaa'uun diina keenya jettan badhaadhinii diina keenya jettan Jawaar Mahammad diina keenya jettan Baqqalaa Garbaa diina keenya jettan Hamzaa Booranaa diina keenya jettan Abiyyi Ahmad diina keenya jettan Shimallis Abdiisaa diina keenya jettan eenyutu fira keessan Gabratsiyoon walabummaa Itoophiyaa jettan namni mootu hoggansi keessan ammoo ka jedhu Itoophiyaan ta Oromooti abbaan biyyaa Oromoodha abbaan biyya tanaa Oromoodha jaalattee jibbitee dhugaan jiru kana. Kana godhuuf ammoo wayyaanee si tuffattee bara hunda qawwee sirra kaafattu. Wayyaanee si tuffattee bara hunda akka dargii jiisite sanitti isinillee hadha Abiyyi jala jiisitanii lamu wayyaanee jala nu jiisuu hin fudhannu nuti ilmaan Oromoodha. Hin fudhannu. Numa shawwadaa oltanii jaarraa 22ffaa keessa jirra. Digrii meeqa qabaannee bosona keessaa qawwee qabannee jirra barnuti. Digrii meeqa qabanneeti barnuti. እናንተ ማስተማር እኮ እንችላለን እኛ አሳምረን እናንተ ማስተማር እንችላለን አይደለም አንተ ይመራኛል የምትለው ገብረጽዮን እና አንተንም አንድ ላይ እኛ ማስተማር እንደምንችል ይወቁት አክሲን በርሲሱ ደንደኑ ቤካ እስኒ ምት ፈረንጂ ከበርሲሱ ደንደኑ ቤካ jibbiinsa dhuunfaa walirraa qabdan lafa kaayadha rakkoo dhuunfaa walirraa qabdan lafa kaayadhaati amma ammootu akka 91 abboota ta'e sobdanii Keeniyaa keessatti waraana bilisummaa uummata Oromoo wayyaanee ficcisiisaa baatanii Suudaan keessatti waraana bilisummaa uummata Oromoo ficcisiisaa baatanii maqaa waraana bilisummaa uummata Oromooti wayyaanee liimoorii fi alaabaa gogaa carqiin naachisaa baatee amma ammoo wayyaaneen wayyaaneen gartee fira kiyya Oromiyaa walabaanaa ijaarti jettee natti nimin eenyummaa wayyaanee illee natu beeka sabni kiyyan beeka hin beeka sabni kiyyan beeka. Ngawwomsi saba Oromoodha. Ijoollee tana barsiifateera sabni Oromoodha. Ijoollee tana guddifateera. Ijoolleen inni barsiifate ijoolleen inni guddifate hadha badhee jirti. Rakkina dhuunfaatti rakkina akka Oromootti dhaabbilee maqaa Oromootiin jirtan rakkina dhuunfaatti walirraa qabda rakkina waloo kennaa waliin teessoo irra gatteenee waliin fixanna. Jaalattanii jibbitanii dhugaan jiru kana.
Kanaaf karaan banaadha. Abiy Ahmad teessoo irra teennee waliin fixannaa isiniin jedhee jira. Isinii miti wayyaaneen jedhee jira. Isin Oromoo miti wayyaaneedhaan jedhee jira. Kijiban gabaasina. Hololan gabaasina. Kijibaaf hololan gabaasina. Hoggaa duutan ammootu hoggaa wayyaanee waliin rashanamtan. Caasaa waraana wayyaanee taatanii hoggaa wayyaanee waliin rashanamtan. Nama nagaattu du'e jettanii Facebook irratti hin maxxansina. Social media irratti hin gabaasina. Safuudha kuni. Cubbuudhalleedha. Cubbuudha. Cubbuu laalladhaa Oromoo. Cubbuudha. Cubbuu laalladhaa Oromoo. Mana keetti gala cubbuun kun. Abiyyiin dhiiga keenya Gabretsiyoon diina keenya maal fidda? Maa kun dhugaa miti hin sobee. Hin sobee. Hayyu duree Oromooti Abiy Ahmad Ali. Akka Oromootti maan falmannee nati. Oromummaa isaa kabajjee, Oromummaa isaa eegdee, diina waloo kennaa waliin cabsine, osoo wayyaaneen cabsinan gorra walloltanii. Kalee wayyaanee cabsine bilisoomne jenne, osoo wayyaanee san cabsineen xumurin, osoo wayyaanee san jigsineen xumurin, wayyaaneen asaa deebitu fudduu dhiqattanii namni itti heerumtan barana hanqabsaadha naan jechuu hin dandeettu. Waraana bilisummaa uummata Oromooti naan jechuu hin dandeettu. Waraana bilisummaa uummata Oromoo jechuun isuma amma si dura taa'ee sitti haasa'u kana. Isuma amma si dura taa'ee dhugaa jirtu sitti haasa'u kana. Nuti paartiin maqaa Oromootiin jirtu badhaadhina isaa taatu KFO'n dhiiga Oromooti, dhaaba Oromooti. Maqaa ABO'tiin daldaluu maqaa paartii Oromootiin daldaluu waggaa 25 waggaa 35 itti taphatanii jirtan. Horii dhiigaa nyaatanii jirtan. Uummata cirattanii jirtan. Qeerroo bilisummaa uummata Oromoo manaa yaaftanii caasaa waraana wayyaanee gootanii ijaartanii jirtan. Kun hundi isin harkatti fahamee, isin harkatti baramee jira. Isin naqamee jira. Kun hundi isin hin baasu. Karaa kana deemuun isin hin baasu Oromoo. Jara kana deeggaruun isin hin baasu. Birgeeda meeqa fixe? Birgeeda 32 beeka. Ani ka waraana bilisummaa uummata Oromoo birgeeda 32 ka wayyaaneen fixe. Ka kaleessan eenyuun gaafanna? Eenyuun irraa gumaa baafanna? Eega dubbiin tanaa kanaan dura wayyaaneen diina keenya jettanii warra wayyaanee waliin dalagaa ture OPDO irratti duuluun maaf barbaachisa? Eegaa dhati wayyaanee waliin Oromiyaa walabaa ijaaru OPDO irratti duuluun maaf barbaachisa warra kalee wayyaanee waliin dalagaa ture? Isaan sirrii turan jechuudha. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Gaafiin kun haa deebi'u. Yookaan wajjin haasa'uu hin dandeessan jechuudha. Yoo kaatadha fira keenya wayyaaneen jechuudha. Kalee wayyaanee waliin nu cabsite jettanii OPDO irra duuluun lamin asfallage. Bakka akkuma isin hadha wayyaaneen fira keenya jettanii waliin dalagaa turtan san OPDO leen fira keenya yeroodhaaf jettee waliin dalagdee amma mootu muka itti cabsite gumaa ijoollee keenyaa illee baafte gumaa waraana bilisummaa uummata Oromoo illee baafte gumaa qeerroo bilisummaa uummata Oromoo illee baafte ka poolisii Oromiyaa keessa jarri ajjeeftellee karaa ittisa biyyaa keessa jarri ajjeeftellee karaa ittisa biyyaa keessa jarri ariitellee akka baacaa dabalee fa'aaf deebiftee aangoo irratti muudde. Eenyu sabuu barbaadan maanni lama barbaada maanni nuushat laman nagar lamaan nuushat man nagar የምትፈልጉት ቆይ eenyuun sabuu barbaadu isin wayyaaneen fira keessanii OPDO'n dogongoran qabdu jechuudha sirriidha kareerraa haga guyyaa har'aatti sirriidha right OPDO is right abbaa duulaa gammadaa faati Junaydii Saaddoo faati Muktaar faati kun hundi sirriidha jechuudha Alamaayyoo Atoomsaa faati sirriidha dhaaba Oromooti sirrii jirti jechuu kiyya maaliif isin tunuun jechaa jira wayyaaneen fira kenna kanaaf amma mootu yeroon jalaa taree jira urjiin jaraa bu'ee jira hin danda'amu jara waliin qabsaa'u dhumatee jira amala qachu chaansiin haguma kanaan dura isin taretan 91 OPDO taatanii namni dalaguu ture sila isin 91 carraa OPDO taatanii wayyaanee waliin biyya tana tajaajiluu waan hin danda'iniif carraan sun isin taree jira OPDO itti fayyadani. Dhaaba kana dura KFO fi badhaadhinni illee kaleessa uumame. Dhaaba kana dura mootu waggaa 25 waggaa 30 jirtu waggaa 40 geettan waggaa 42. Dhaabni tokko waggaa 42 tajaajilee jijjiirama fiduu baannaan eksiidha. Kaansil hin bada dhaabni sun. Hin jiru. Dhaaba saayinsawatu jira amma badhaadhinni dhaaba saayinsawaa KFO dhaaba saayinsawaa kanneen keessatti hirmaadha Oromoo. Kan waliin mootu diina waloo kennaa cabsinee kara nagaatiin teessoo irra teennee rakkoo waloo kennaa waliin furanna jechuudha. Share godha. Waliin furanna jechuu kiyya. Hai. Dagatamuun qabu. Irraanfatamuun qabu. OPDO'n sirriidha. OPDO'n karaa haqaa yeroo takka gadhiifteen beektu isintu waliin dalaguu dhabe malee. Maaliif? Wayita ati wayyaanee ida'amtu rakkoon hin jiru. Wayita OPDO wayyaanee ida'amtu ammoo rakkoo jira. Maal jechuu? Nu malee hin danda'amu. Nama hojiin isin caale biyya kana bulcha. Nama saba kana tajaajiluun isin caaletu biyya kana bulcha malee hin argattan carraa biyya kana bulchuudha. Idmee likkii keessan jechuu kiyya. Hin danda'amu. Maaliif barbaachisa OPDO irra duuluu isin hadha wayyaaneedhaan fira kata'uudha? Naa hima waan kalee OPDO irra duultaniif naa hima eegadha isin wayyaaneen walii galuudha. Naa hima eegadha isin wayyaaneen nu miine jettaniitiin hin gartee ifaaf bilisatti karagaa baataniif taate OPDO illee nu miine ispaaltii nu ijaarte mana barnootaa nu ijaarte karaa ispaaltii nu ijaarte magaalaa babbareedaa kana ijaarte bishaan boombaa ummataa baaste ummata tajaajilaa turte mana barnootaa kutaa tokkorraa haga 5 ijaarteen beektu ati jechuudha. Jarri yuunivarsiitii beeka Oromiyaa kana keessaan geette.
Waraana bilisummaa uummata Oromoo namni cabse OPDO miti isintu cabse. Isintu Tigree galcheessa dubbise. Isintu fudhatama dhorke fudhataman argatu waraanni kun. Waraanni diinarraa bilisan ta'in fudhataman argatu. Yoo nuti dhugaa dubbannu xawalwaalle takkaa Tigree sin deeggarre takkaa Amaara sin deeggarre OPDO deeggaruun xawalwaalle sin godhu KFO deeggaruun xawalwaalle sin godhu paartii sabaati kunniin obboleessoo paartii saba Oromooti. Paartii saba Oromooti dhaabbilee saba Oromooti kanneen deeggaruun qeequun sirriidha. Deeggaruun illee sirriidha qeequun illee sirriidha. Rakkinna jaraatti yeroo rakkinna jaraallee bira dhaabbachuu illee sirriidha. Sirriidha. Posti nurratti hin godhinaa suuraa wayyaaneedha. Nurratti hin erginaa suuraa wayyaaneedha viidiyoo wayyaaneedha. Kormi maalii yoo ta'e tokko maal jedhee barreesse Muhammad Ali moo eenyu jedhan caffee raamis fa'aa eenyu fa'aa jinnii fa'aa maali lakkoofsa qaba caffee raamis stop please dhaab udaan laayitanii jirtan qabsoon beektan aktiivistiidha jettan maalii yoo jettan jinnii jettan namni tokko namni keessa nama dhugaa dubbatu tokko nagarreen idimee likkii keessa dhaabbatan qabdan. Dhaabbatan qabdan dhaabbadhaa dura bee qabsoo Oromoo tana keessa gad dhaabbadhaa Amaara nu wayya Tigree nu wayya maali diinni diinarra nu wayyaa hin jiru boo diinni diinarra nu wayyaa hin jiru. Badhaadhinni maaliif irra duulama Amaarri maal irra duula kun maal irra duula sabaa sablammiin Ameerikaan maal irra duula Tigree maal irra duulti maal waan jarri taateef jarri irra duuluun kun bar waa sitti garsiisa maaf irra duulamaa jettee dhaabbattee akka laaltu si godha maaliif irra duulama Oromoo waan miiteefi. Waan rakkina Oromoo waan Oromoo miiteef Tigreen akkanatti irra sii dhukaasaa irra sii duulaarti no. Waan dantaa Oromoo kabachiifteef hamma humna ofii waan dantaa Oromootiif dalaydeef hamma humna ofii. Haqqiin jiru kana dhugaan jiru kana mootu dhoksuun hin danda'amu. Firii Abiyyi Ahmad Ali wayyaanee waliin irratti duuluun haa dhaabbatu. Argaa marroo dirribaa argaa ta'e jettu kun argaa marroo dirribaa argaa wayyaaneedha. Naqlabuu. Marroo dirribaa irra Abiyyi Ahmad nu wayya nuuf Oromoodhaaf. Haqqii jirtu siimu dhugaa jirtu siimu marroo dirribaatii fi garee isaa irra abaa jaree ofiin jettu tanarra poolisii Oromiyaa nu wayya. Abiyyi Ahmad nu wayya marroo dirribaa irra nuuf. Dhugaa jirtu siimu haqqii jirtu siimu ati gosa Arsiiti jedhee badee baasee na rukuteen beeku Abiyyi Ahmad Ali. Dhugaa jirtu siimu ati gosa Arsiiti jedhee ati gosti tee Arsiidha dachii irraa baduu qabda jedhee takkaa namoota keenya badee baasee nu ajjeeseen beeku Abiyyi Ahmad Ali. Abiyyi Ahmad nu wayya nuuf. Yoo carraa biraa kan argamne katu taate bilisummaa marroo dirribaa naa fidurra gabrummaa Abiyyi Ahmad naa fiduu filadhaani dhugaa jirtu siima yoo filannoon biraa kan argamne taate naaf wayya nuufis wayya saba Oromootiif wayya Abiyyi Ahmad Ali. Qabsoof manaa waliin baanee ijoollee sikkooman warra qabsoo tana keessa jiruuf warra raayyaa biyyaa keessa jirullee kunoo biraanuu juulaa fa'a alaal kabajaadhaan maarshaala godhee gubbaasan jira Abiyyi Ahmad nu wayya nuuf Abiyyi Ahmad nu wayya jaalatanii jibbitanii dhugaa jirtu siima. Marroo dirribaa irra waraana bilisummaa uummata Oromootiif ofiin jedhu kijibduu caasaa waraana wayyaanee kanarra caasaa waraana Abiyyi kana Oromoodhaafillee nuufillee wayyaadha dhugaa jirtu siima. Isan wayyaadha. Marroo bilisummaa Abiyyi Ahmad naaf gabrummaa Abiyyi Ahmad naafitu gabrummaa Abiyyi Ahmad na gobroomsutu irra naa wayyaadha. Bilisummaa marroo dirribaa naafidurra hin beeka waan ta'eef addaan baasee eenyummaa isaanii. Irra naaf wayyaa. Irra nuuf wayya diina jalan nun qabinaa diina jalan nun nyaachisina diinallee nun nyaachisina marroo dirribaa irra Abiyyi Ahmad naaf wayya siifis wayya Oromoodhaaf marroo dirribaa irra Abiyyi Ahmad wayya dachii samiidha walitti dhufu gandummaan si arrabsee beeka Abiyyi Ahmad. Gandummaan adda si baasee gandummaan Oromoo addaan qoodee beeka. Miti gandummaan Oromoo addaan qoodu sabaa sablammiin Itoophiyaa inni damar aandi nun jedheet nama deemuudha Abiyyi Ahmad Ali. Ilma namaa kamiifu inni damar falaasama fidee waa ida'amnu ati Oromoo gandaan qoodu yoo dhaabdee ati Oromoo gandaan qooddeetiin hin ganda ebaluu gosa ebaluu jetteetiin irra duuluu yoo dhaabdee qabsoo saba Oromoo bakka buutee shufeera qabsoo Oromoo taateetiin oofuu dandeette. Itoophiyaa miti Afrikaa walitti haa ida'amnu jedha. Saba isaa addaan facaasuu dhiisiti Abiyyi Ahmad saba isaa tokkummaa saba isaa addaan facaasuu dhiisiti Oromoo addaan diiguu dhiisiti sabaa sablammii Itoophiyaatiin walitti haa ida'amnu nama jedheedha Abiyyi Ahmad Ali. Ati nama kutaaf amantaan addaan nu qoodeedha. Ati nama amantaaf kutaadhaan duula nurra barsiisaa baheedha nu arrabsiisaa baheedha nu tuffachiisaa baheedha ati. Si waliin hin deemnu qabsoon si waliin oofu tokkos hin jiru jaalattee jibbitee nu maleen nurratti hin duulina. Duula isin nurratti duultanis hin fudhannu duula Abiyyi Ahmad irratti duultanis hin fudhannu durumaa wanni isin Abiyyi Ahmad irratti duula bantaniif karaa carraa gartee nuun fixxan dhabda waan ta'eef. Osoo bakka kulfiisan isin qabattan taate yoo dileet dachirraa nu gootan hin beeyna waan ta'eef jaalattanii jibbitanii dhugaan jiru kana.
Dhugaan jiru kana. Dhugaan jiru kana. Marroo dirribaa bilisummaan inni naafitu tokko hin jiru. Ol dhiibi. Ol maalii godhe akka Tigraay haa bilisoomsu dhaqee. የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር መሮ ድሪባ ለትግራይ ነፃነት የሚታግል እንጂ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታግል አይደለም። ቱጋን ጅሩ ከና አደ ቢሊሰባሳ ትግራይ ማለት አደ ቢሊሰባሳ ኦሮሞ ቲኒቲ አደ ቢሊሰባሳ ኦሮሞ ጃለተ ጅቢቴ ኑ አደ ቢሊሰባሳ ኦሮሞ ጃለተ ጅቢቴ አብይ አህመድ ጃለተ ጅቢቴ ፖሊስ ሁን አዳና ነው ኦሮሚያቲ አባም ቢያስ ኦሮሞ ጃለተ ጅቢቴ ተቃጣል ጉበት ጉበት ዱጭንጨ ክብሪቶ ፊሮኮስ ጋዞ ፊት አርከ ፈርከፊ እንደ ገራረ እንደ ገራ አብይ አህመድ ቢራ አበናሪ ቢራ አበና ሐመ በረነ መሮ ድሪባ ንቦችስ ሐመ በረነ ኢን ኡስታዝ ከማል ሄቦኑ ራጀስ ሐመ በረነ ኢን ጃልሞ ይፋኛት ሐመ በረነ ኢን ገርቴ ጃል ቢሊሴ ገዳ እንተለ ቦረና ፋኛት ሐመ ኢን በረነ ጃል ቶኪቾ ገዳ ፋኛት ኢን ቦችፍና ረን ቦችፍና አብይ አህመድ ወሊን ዳበኔ መሮ ድሪባቲ ሲወረ መሮ ድሪባ ጃለቴ ሙሌ ሙከ ሲን ጨብሲና ሲፍ ወያኔ ፊ አብያ ሲፍ ወያኔ ፊ ኤርገምቱ ወያኔ ሌ ወልዋን ሲን ጨብሲነ ጀቹ ከና ቦደኑ ሱቡን እንደንዳሙ ኑ በርበሩን እንደንዳሙ ወራነ ቢልሱማ ሞቶሞቹን ፖሊሲ ሁን አዳቀምነች ወራነ ቢልሱማ ሞቶሞ ጀቹን ከአመ ደሜ ትግራይ ኑራ ኦርጋ ጅሩ ከና ቀምነች ጃለቴ ጅቢቴ ኡጋን ጅሩ ከና kana biratti dabalataan qeerroo keenya hin leenjifannaa qeensa hamma rifeensaatti Abiy Ahmad walii galee qeerroo si koomandoo namni leenjisu namni hidhachiisu ana jaalatte jibbite dhugaan jiru kana taqaaxalisaa gubadhu isnaappari isin hidhachiisa qeerroo si koomandoo Abiy Ahmad walii galee jarri wayyaanee walii galtee anammoo obboleessa kiyya fira dhaabbata jarri wayyaanee walii galtee qawwee hidhattee oromoo irratti bultee anammoo Abiy Ahmad walii galee qeerroo si koomandoo qeensarraa haga rifeensaatti karaa hayyamaati waraqaa hayyamaa baasee fi qeensarraa hamma rifeensaatti hidhachiise nu malee akka jarri ofirraa dhorkitu jabaattee akka jarri hidhattu namni godhu ana jechuudha jaalattee jibbitee dhugaan jiru kana liqimsi jibbitee liqimsi osoo isin muka keessa deemta yoo ani Abiy Ahmad walii galee qeerroo si koomandoo haga isin barana garaana gubdan haga isin barana obboleessa kiyya ustaas kamaal hebboo ajjeeftan haga isin barana garaana gubdan kana qeerroo si koomandoo qeensarraa dhiiraa miti yoo an shamaratti hidhachiisin Abiy Ahmad walii galee dirree poolisii naannoo Oromiyaatti kolleejjii poolisii naannoo Oromiyaatti qeerroo si koomandoo leenjisee waan hidhachiisin ummanni keenya ammoo kanarra na gargaara na bira dhaabbadha xawal waallummaa dhiisa walaa waayii kana dhiisa mucaan kun Oromoodha nu hidhachiisa hin hidhanna carraa kana fayyadamnee yoo hidhatin diinni nafxanyaallee nu cabsa amaarrillee nu cabsiti wayyaanillee deebitee nu cabsiti jarru hangoo qabattu nu cabsiti kanaaf ammoo ilmaan si koomandoo hundi keessan kanarra na gargaara Abiy Ahmad hayyama gaafadha namni hayyama gaafadhe qeerroo si koomandoo haga isin barana obboleessa kiyya ajjeeftan haga isin barana ustaas kamaal hebboo ajjeeftanii garaana gubdan yoo ani Abiy Ahmad walii galee Abiy Ahmad deeggaree mataa kanarratti baadhee kolleejjii poolisii naannoo Oromiyaa keessatti qeerroo si koomandoo leenjisee hidhachiise biyya isiitiif Oromoof Oromiyaa akka jarri eedutti yoo ani hidhachiisin arraba kanarraa rifeensa na buqqifta tana mootu qabatamaan dalagee si garsiise jechuu biyya jaalatte jibbitee walii dalaynaa hin baafannaa gumaa sirriitti baafanna jechuu biyya dhugaan jiru kana Abiy Ahmad waliin jirra nuti duula Abiy Ahmad irratti gaggeessitan kamuun fudhannu hin hidhanna ofirraa isin dhorkina nu malee fi wayyaana iyyuu ofirraa dhorkina jechuu biyya dhugaan jiru kana jaalatte jibbitee gurrassi calawu carraa kana ammoo nu bani Abiy Ahmad Ali sheeriran naa godha Abiy Ahmad Ali nu malee nu fixaa baatu ummata keenya burjaajessaa baatu horii dhiigaa baatu ummata keenya cirataa baatu carraa kana ammoo nu bani carraa kana yoo ka'ati kan nu bantu taatu ummanni keenya ummata shanee keessatti miidhameedha kaleellee qabsoo ummata Oromoo keessa miidhameedha jaalatte jibbitee kana hin dalagaan miti qeerroo si koomandoo qeerroo Oromiyaa kutaa 11 ijaaree dibbin godhee waan hin achiisin maal jette naan jetta jechuudha Abiyyiidhaan walii galee karaan ati ittiin hidhattu karaan ati qawwee ittiin argattu karaan qawween keellee bilisa ta'aatillee bilisa taatee biyya keellee eeggattuun karaa kana qofatu jira abbaan fedhe sitti dubbachuu hin danda'u mootummaa biyya keenya abbaa mootummaa biyya keenya mootummaa keenya waliin dhaabbannee mootummaa keenya jala hidhannee hiriirree mootummaa keenya wajjin dhaabbannee hidhanna nuti isin waliin hidhannee Oromoo irratti duuluun dhaqqabnu isin waliin hidhannee wayyaanee deeggarree wayyaanee waliin Oromootti dhukaasuun dhaqqabnu mootummaa keenya hayyama gaafannee kara seeraatiin qawwee keenya bitannee hidhannee qeensarraa hamma rifeensaatti zinnaarii hidhannee biyya teenya keessatti mootummaa keenya waliin biyya teenya eeggannaa jechuudha jaalatte jibbite isiniin hayyamnu karaan isinitti cufameera eksi qabsoon keessan du'ee jira jechuudha jaalattaa jibbita dhugaa jiru kana nasiina mootummaan ammoo carraa kanaaf karaa nu bani hidhadhaa nuun jedheera Shimallis Abdiisaa hidhadhaa meeshaa keessa walaawaladhaa wayyaanee ofirraa dhorgaa nuun jedhee jira hayyamni kanaa oliin jiru hayyamni kana oliin jiru waan keessan qopheeffadha hidhadha wayyaanee ofirraa dhorkaa ergamtu wayyaanee illee ofirraa dhorkaa jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa hayyama kan nu baasee jira uummanni keenya kanarra nu gargaara gowwaa teettanii shanee hidhachiifna maalii yoo hidhachiifna jettanii kara malitti mallaqa keessanillee kara malitti hin baasina ijoollee keessanillee diina jala dhoofina mootummaan naannoo Oromiyaa nu hayyamee jira mootummaan federaalaa nu hayyamee jira waan keessa walaawaladha dhoggaa wayyaanee ofirraa dhoggaa diina keessan ofirraa nuun jedhee jira ofirraa dhorgina tolchinee hidhannee tolchinee walaawallee yaamicha Shimallis Abdiisaa nu godhe san yaamicha mootummaan federaalaa nu godhe san hojiitti hiina jechuu kiyya nuti qawwee fudhadhuu bosona seenii siin jechaan jiru kana dhugaan jiru
kana dhugaan jiru akka kalee dhagaan darban hadha qawwee sitti dhukaamachuu kiyya hin danda'amu kutaa keenya keessa socho'uun hin danda'amu caasaa waraana wayyaanee fiddanii oromiyaa keessa seensisuun hin danda'amu jaalatte jibbite qeerroon bilisummaa uummata oromoo gaachanni saba kanaa wayyaanes ergamtu wayyaanes ofirraa dhorga jechuudha mootummaa kana waliin dhaabate jaalatte jibbite dhugaan jiru kana ifa bilisatti baasee basa keessa sitti yaa himwani waan qaras jalaa dhoysaa ture hunda isaa gabbaasee sitti yaa himwani kursi wayyaanii naa qabsiiftaa jabaa dhagaadhaan isnaappari dhagaadhaan taankii ariidee faajee ta'e dhiiga eenyuutiin taphachuu hin danda'amu dhiiga qeerrootiin taphni hin jiru dhiiga qeerroo bilisummaa uummata oromootiin taphni hin jiru jaalattee jibbitee poolisii naannoo oromiyaa kun oromoodha qeerroon kun oromoodha poolisiin hidhata qeerroon hin hidhata jaalattee jibbitee wayyaanee fi warri wayyaanee jala deemtullee oromiyaa irraa rafi deebiteen argitu rafi anqalaafaa tanyaa hidhinnaa ati chilim hin dandeessu biyyi tun abbaa qabdi jechuudha. Isnaaparii qabdi ijoolleen kalee akka gartee ijoolleen kalee dhagaa darbatu sunaa isnaaparii hidhattee sana jettee deemti laal ijoollee ta'e irraa baradha. Hayqi jiru kana. Mootummaan nu haa deeggaru mootummaan nu haa gargaaru mootummaan nu haa hidhachiisu ofirraa isin dhoorgina jechuu kiyya isin kadhaan hin jiru. Gargaarsa nuuf haa godhu. Qeerroo sikkoo mandoo bakka bu'ee gaafadhaan mootummaan gargaarsa na haa godhu akka qeerroo sikkoo mandoo hidhatu. Deeggarsas na haa godhu uummanni illee abbaan barbaade kanarra na deeggari namni kaayyoo qabdu dhugaa jirtu si hima. Hidhadhu meeshaa kee namni si tolu hin jiru namni si gargaaru hin jiru namni si bira dhaabbatu hin jiru badhaadhina waliin dhaabbannee hidhannoo keenya jabeeffannee isii waliin diina oromoo falmachuun alatti karaan biraan jiru du'e karaan biraan jiru. Karaa nagaatiin kotta kursii irra taa'a waliin mari'annaa osoo mootummaan kun siin jedhu ol utaaltee dhaqxee Tigree waliin qawwee dhukaasatti maal abbaa keetii kafaawwan karaa nagaatiin kotta annan karaa nagaatiin dhaqxee ulfinna qabdi ulfinna qabdu. Kafaawwan kabajaa kafaawwan qabdu laal ulfinna kafaawwan qabdu laal waajjira oromiyaa keessa guutumaan guututti banattee jirti laal ati maal abbaa keetti obboleeyyan ta'e waliin mari'achuu si dhorga waan dhimma oromoo irratti maal abbaa keetii qawwee eenyu jiraata eenyuun balleessitee eenyu jiraachuu barbaadda asirratti eenyuun balleessitee eenyu jiraata tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafata taati jedhe oromiyaan siifillee biyya OPDO fillee biyya kafaa'uufillee biyya kanneen lamaan balleessanii oromiyaa bilisoomsu yookaan oromiyaa irra jiraadha jechuun hin danda'amu abjuu sobaa ofitti ni minaa abjuu sobaa ofitti ni minaa. Kafaawwan abbaa biyyaa badhaadhinni abbaa biyyaati. Kana lamaan balleessee ani qofti biyya tanarra jiraadhaan ayichaani. Kana qofa balleessee Tigree waliin biyya kanarra caffaraan hin danda'amu. Hin danda'amu jara kana ol beekumsa hin qabdu ati. Abiyyi caalaa marroo dirribaa. Tesh furriidhaan abiyyi caaluu akka guyyaa har'aatti maa hidhatin hidhannoon qabdu hagadhaa qawween qabdu hagadhaa gargaarsa ijoollee shamarranii nu qarqaara itti hagadhaa ijoollee shamarranii gargaartanii kunuuti ijoollee gartee distii arabaa dhiitutti isin gargaara. Gargaarsi nu haa godhamu maaliyyoon itti hafuuf akkasiyyoon nu haa godhamu maaliyyoon nu haa godhamu gargaarsuma kadhatta ijmeelikii kee gargaarsa tokko osoo hin kadhanne Abiyyi Ahmad bakki inni ga'e ilaa kalee dhufe siyaas dhufe qabsoo tanas siyaas dabalame sadarkaa inni jiru laa diroonii hidhate ati achuma rafta karaan ittiin hidhattan karaa kana karaan diin ofirraa dhorkitaniin karaa kana yaa ilmaan oromoo hin jiru karaan biraa yookaan salphinaa of qopheessi wayyaaneen hin deebitu morma muraa kenna malee jaalatte jibbite isin jaaladhe isin kabajaa ijoollee oromoo namni hedduu feesbuuka kana nagarreessaa warri kanaan dura na jala jiru gareenu maleeti irra guddaa waan ta'eef ijoolleen oromoo qulqulluun ijoolleen kaafa'oo ijoolleen badhaadhinaa flow share godha sirriitti isin jaaladhe isin kabajaa nagaan tura nu maleeti wayyaaneen diina oromooti